mucii ijoollee tanaa binne nu nama meeqa waamne irraan namne dhaggeeffadha dhugaa isinitti hima. Muciyyoon tun haqa qabdi haqa qabdi. Hadda namni keenya ajandaa tana fuudhee boru karaa biraatiin maxxansuudhaaf deema. Naa galan akka gaariitti naa gala. Ani ilma gandaati miti dhaggeeffadha. Amaaniyyoota ilma ganda kan kootiiti. Baale biyyan keessa dhaladhe biyyan dhorti kiyya keessatti awwaalamte. Garuu ani ilma ganda keessa dhaladhe jaaladhu malee ilma gandaati miti. Dhugaa jirturra dhaabbadhee dubbadha. Miidhama isiin amata meeqa sirraa miidhamaa turte namoonni adda gadi ba'anii dubbii tana awwaaluun yaadan quba qaban jechuudha. Hin beekan akka gaarii bareechanii jechuudha. Namoota meeqatu waa'ee jaarsummaa kana oofaatiin ture. Warri adda dubbii tana irra deemee ukkaamsuudhaaf yaadu. Haqa jirtu dhugaa jirtu gadi bayaa. Haqa jirtu irraa dubbadha. Achi hin qabinaa as hin qabinaa tagandaatii miti. Fuuldura rabbi fuuldura keenya waa hedduutu jira. Ilmoo qabdani boru dhaluudhaaf deemtani. Rakkina qabdi. Fuula sooshaal miidiyaa kana gubbarra deemtee isin asirratti galgalaa ganama kadhattu. Waan kadhatte san bakka isiin jirtu hundi keessanuu ni beeytanii jechuudha. Isiin illee gabbaatee dubbataa jira. Kanallee jechuu baannu haqa isii barbaadaa fi dhugaan eessa jirti. Ammallee haqa ijoollee tanaa barbaada. Wanti isiin akka nam tokkotti illee isin gaafatte ila kun homaarra heetti ijoollee tiyyaallee badde. Haati tiyyaallee bakka tanaan badde. Amma boru fuudhanii dubbii tana gara sadaqaa kadhattu sadaqaaf akkana jettetti jijjiiruudhaaf deemanii jechuudha. Kanatti illee gara sitti hin jijjiirina. Amma namoonni tokko maal jechaa turan akkaawuntii maxxansaa hin gargaarra akkaawuntiin booda maxxanfama rakkoota kan qabu. Kaleessa illee ijoollee tana sintu gargaareemi wanti isin gochuu qabdan dhugaan tun eessa jirti heetti tun eessa jirti. Mee dhugaa rabbi yoo ka dubbannu taate hanga ijoolleen tun dhalattee bakka kana qaqqabdi. Abbaa ijoollee tanaa biratti agartanii beektanii guyya tokko fuula isaa agartee ijoollee tana wajjin agartanii beektanii miidiyaa kana biratti ijoolleen tun asirra dhalattee asirra guddatte. Hadda osoo namaa isii ta'uu baatte namaa mucattii tana osoo ta'uu baatte amaan hin taate rabbi kakadhe ji'a takkatti ijoollee tana wali qabee guddisee barnoota naquudhaa miti guyyaa takka wali qabee biran taa'u wal beeyna dhugaa namaallee nawwaaliin hin jirtu intalli akkana dubartiin akkana osoo hadha isii waan barbaadde dalayde sagaagalummaa feete osoo siin raawwattu taate sababa ijoollee tanaaf kabajamuu qabdi jechuudha. Ilma dhiiraa jechuun dhageeffadha dhiirummaa qofaadhaa miti dhiira jechuun ilmoo ofii guddifachuudha. Hadda ilmootti guddisaa maqaa biyya isaallee maqaa gosa isaallee kabachiisaa. Inni nu maqaa ijoollee tanaa kabajame akka dhugaa dubbannu taate keessa gadhaabadhaa laala boru hundi keessanii ilmoo argattanii. Kijiba amma namni tokko akka gandaatti ijaaramee dhugaa osoo argu achirra dhaabbatee abboo ganda sannuutu gaggaragalchi. Dhugaarra dhaabbadhaa malee gandarra dhaabbachuun nama hin barbaachisu jechuudha guyyaa tokko badiintu sitti gala. Akka ijoollee isii tajalaa jallatte na dhageeffadhaa mabruuki dhugaa jirtu dubbadhaan. Anqoosaa hin beeku bakka tanarratti. Rakkootu jira na dhageeffadhu mabruuk. Rakkoon jira hin beektan isinillee abbaa gadaati fuuldura waa arguu dandeessan. Rakkoon tun eessa akka jirtu wanta nama dubbadhetuun booda dhufuudhaaf deemti. Boruma kaballeessi nama maxxansuun dhufa. Osoo isin ijoollee tana wajjin dhaabbattu. Osoo isin ijoollee tana wajjin galgalaa ganama kadhattu. Hadda namni ijoollee tana waliin arrabsamu isiidha. Guyya takka gurbaan kun sababa ijoollee tanaatiin arrabsamee beeka hin beeku. Dhaqi jala deemi koomantii ilaali. Viidiyoo isin maxxansitu jala deemi. Yaa kadhattu. Yaata akkasii ijoollee tanaaf kadhattu taate karaa irraa hafattee yoo kadhatte ilmoo dhiiraa guddisaa jirtu. Ilmoo afur guddisaa jirtu. Ilmoo afurii miti biyya bakaasan keessatti biyya yoo lawwaalama taate malee waa sadi taate malee keessa jiraachuu hin dandeenye keessatti tokko yoo gagartee gandaa fi kutaan nama waliin buufte malee tokko gadi baatee sagaagalummaa dalayde malee jiraachuu hin dandeessan san keessatti ilmoo guddisaa jirti muciyyoon tun ilma dhiiraa jechuudha. Hadda ammoo kabaja dhabdee akkasi galgalaa ganama asirraa booyaa jiraachuu maa barbaachise? Ati badde caddisi namni jedhuun maa dhabame? Gosan qabu, abbaan qabu, haadhan qabu. Warri waan kana gartee waan kana isaa dalagaa jiru hunda beeka jechuudha. Maal hadda ijoollee bareedatan ijoollee gartee namni wallaahi laziim xiqqaa guddaan itti hawwatan biyya namaa kana keessa gadi naqamee waan isin ittiin jiraattu waan gartee isiidhaaf Oromoo wali qabde naa qocaa biyyatti ittiin fayyadamaa jechi jedhu maa barbaachise. Gadi bahee tokko maa jecha kanaa sirraa bahee jechu maa dhabne. Mee hilla maal laalan. Ispoonsara mallaqa naqame kan inni biyyarraa hin deebisaa jedhu. Asitti fayyadama jedhu. Isatu guure isaaf guurani. Dhageeffadha. Isaaf guurani hadda carraa ijoollee tanaa qabuudhaaf jecha ka woroqaa qabeedhaa miti mallaqa ijoollee tanaaf namni walitti qabe naa deebisaa hin nyaadhaaletti biyyarraa waan san dhaadachuun maali? Hadda konkolaataa ijoollee tana gartee aananii ittiin bitan gurguraa naa ergaa jecha jedhu maa barbaachisa? Ilma dhiiraa ka ta'e inni silaa kanan dubbatu muciyyoo tanaaf kabaja qabaachuu qaba sila. Tafufutee goota guddiftee ilma akka ilma namaatitti eenyu ilmoo afurii akkanaa tana guddisa. Biraa baqata tokkicha guddifachuu dadhabee namni akka walaawwalamee biyya san keessatti jiraachaa jiru argaa jirtanii jechuudha. Kabaja malaa muciyyoo tana. Osoo hadha isiin gadi baatee waan barbaadde karaa irratti waan barbaadde dalayde sababa ijoollee tanaatiif kabajatti horuun qabu gurbaan kun. Maa dhabe abbeeraan isaa eessira eessumni isaa eessira baddee dhaabbatu nama waan jedhuun kana maa dhabe. Dhageeffadha waa hedduu jira. Waallee afaaniin hin baasina isin akka biyyaatitti illee akka gosaatitti illee qubatti aanutti hidhani sirreessaa dubbitan. Tanuma isin gaafanna laal waan biraa isin hin gaafanne. Sirreessaa osoo waa hedduu waallee namaan hin jenne osoo gartee wanti hedduun taane sirreessaa dubbitan. Miidhama qabdi.
Meta taanii dhiisi jaarsaa jaartii dhimma biraa keessan seennu. Dhimma ijoollee tanarratti wanti kun sirraa'uu qaba. Gaafa jalqaba nuti ispoonsara san binnu Mubaarak Musammaa ijoollee Jimmaati. Maarqos Taasisaa Wallagga taatee hin beeku. Galgala ganama achirra teennee gaafa nuti galgala shilingii sumuudhaan kadhannu namni tokko beekaadhaa sirraa bookkisu guyyaa takka achirra taa'ee abaabota kana nama nutti darbu dhabneera. Yoo kan dhugaa dubbannu taate dhugaa dubbanna sirreessaa dubbitan. Tanuma sin jechuu barbaade galatooma. Ila bakka kanatti boona namni bakkee wayii taati haa tuwite keessaa akka baaleetitti namni amaaniin akka gandummaatti dhugaa rabbii dubbachuuf namni akka gandummaa bira dhaabatu jiraannaan aynuu baasa ebaluunfaa jedhaati aynuu baasaa wallaa walirra qabsooyna wanni goota 5 haadha goota 5 haadha ilmaan qananiiftee kadhattus itti arrabsamtus mujattiin tun ilmaan tana bar ilmaan abbaan itti faaju olitti bashannansiiftee ijoollee tana bareechiftee gabbaaftee abboo dhugaa rabbii irra dhaabannee duuna malee namni dhugaa irra dhaabatee duudha. An akka kiyyatti nama amaana naa ijoollee biyyaati biran dhaabadhu hin gaafadhu. Kanaan dura hin beektisiin maaliif akka inni dhimma kana si harkaa dabsee bilbila isaa naa kenni hin gaafadhaa maaliif akka inni rakkoo kana godhe jedhee inni ture kun siif huntan. Sigale yoo dandeenyen sirreessina hin qajeelchina yoo qajeeluu baate ammoo furmaata karaa jirutti ilaallee hin buufna anuu jechaanii ture jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan borullee taanaan amaaniin nuti karaa mana gahaatiin dhufee ijoollee isaa furmaata takka haa buusuudha malee namni amaani ilmoo dhiira ta'e namni surree hidhate ka amaaniin maddii dhaabatu bakka kanatti hin jira jedhee iyyaadu akka nama tokkoottanis sigale nu warri san godhu yookaan isii arrabsaa isa deeggaru yoo jiraate wanni irratti inni deeggaru wayii hin jirtu haqa rabbii qabatee namni deemu ilmaan tana qabatee haqa ilmaan tanaatiif dhugaa ilmaan tanaatiif egeree ilmaan tanaatiif dubbachuudha malee gandummaan amaaniin bira nama dhaabu hin jiru. Jeneraali kiyya. Nama ayee dubbadhu. Isin afatti qabu afaanii qabu viidiyoo wayii kukkutame aslii bilaana gahe waan jedhu asliin ani waan kana hunda keessan jiru hadda mana banaa asliin kootu jedheen hadda baalameera amma ijoolleelleen asli jechuu jirti. Innillee hin kakataa mee isarraallee achumatti ka isinumatu nu ol jira isinirraallee rabbuma jira achumatti itti dhadhaamee mana aslii dhiyaasa achumatti mee innillee dhugaa jiru san nu haa ibsu. Abba Abdallah bakka kanatti hin kakataa miti maa sibiila hin ciniinne afamuuzii afaan kaatee maa hin kakanne amaan ijoollee tanaaf furmaata buusuu nama dandahu irra gadhaabanii itti dhaabanii itti himu carraa argannee osoo nutti himna yoo carraa dhabnillee ammoo warri carraa argattanii osoo hin tan itti hima afamuuzii yoo ol seene mee anamma isin dura achi dhaqaa yoo ol seene isin seensisa siifu atillee eegas yamaa jiraatan achi kootu. Yalla. Salma amma wala Abba Abdallah ti mabruki accounting ya nadide iyo chira kana ngara sinitta to accounting kana na sensi kuno follow si godera okay haye acha hade mu hawasin ille garas deema mucayya mana asli ko ta hawasin ille guyya me achi dade me dhugaa jirtu laalla akkas sanwa wayya warri nu dura dhottan yo sagale nu ta ayo dura dhottan yo isin galchan haata yalla Allah kamma bada wanni waan hawaasa maraati wanni baale arsi jedhamu jiru oromo adda oromo kana malee waan kutaan tokko adda kana miti waan ta'eef kanaaf atillee haadhatee mana cufiitii garas deemi guyyaa qabame waan ta'eef waan jiru achitti Mabruk dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuudhaaf bakka kana yeroo hin jiraannu waa'ee gandummaadhaaf hin jirru gandummaadhaafis hin dhufne. Akkas ijoollee kanaaf dhufne haqa ijoolleetu jira waan ta'eef as dhufne kanaafuu bakka deemtanitti eenyuma fuuldurayyuu waan dhaabbattan ijoollee kana ilaaltaniiti asirratti ilaalaa guddanne mucayyoo kana kun argaa jirtuu miti ummanni asirra jiru baalee miti arsii miti oromootu as ga'e waan ta'eef dhugaa rabbi kanaafuu akkasitti irraa walitti dubbannu mana isaattis yeroo deemtanii kanarratti hundaa'ate galatoomaa warri asirratti abbaan gadaalleeni hundi keessan irraa gadduudha siifoo dhaqi erga si waaman waan dubbatamu hundaa quba qabaanna kiyyana didee daataan kiyyana didee waan taateef kanaan onnu harkisaa dhugaa jirtu ni dubbanna waan agarree ni dubbanna jechuudha akkas inshaallah rabbi dhugaatii hin balleessini ilmaan tana ammoo rabbi dhugaatii hin balleessini akkasii hundi keessanuu gara deema cufi mana baye siifoo. Ayye magakaash galatooma. Rifeensa maal aadatte?
rifeensa shari'aadha masgiida seenuuf. Okay, mashallah, tabarakallah. Sibu, sibu. Feki mo idin. Waalaikum salam haadha shane. Haadha wobo akkam nagaa fayyaa jirta? Alhamdulillah galata rabbi. Anaa jiraatu baga jiraatte ati obboleettii nama hundaati. Haadha Oromoo hundaati jedhee Oromoon si jaalataa amaanillee akkasuma ati keessattuu haadha Oromoon qooda haadhaa qooda obboleettii qabu si kenna jalqabarratti gaafii kennatti waan dhuftanitti osoo hin tarreen dura jaalala Oromoon si jaalatu kana beektaa ati garuu gaafidha. Osoo dhimma keessan Beekee. galatoomii Beekame. galatoomii ulfaadhu maarree egaa Oromoo jaalala Oromoon si jaalatu beeyte dhimma keessan Oromoon dhageeffatuuf asitti wal ga'e kunoo namni 6,000 kun wal ga'e kompliinkii godhaa jiranii sheer godhaa jiranii waan uummanni keessi jaalate hin jaalataa galatoomii. Amaan akkam nagaa fayyaa keetii? Nagaa wallah alhamdulillah akka gaarii akkam isin. Uummanni abbaa shanee siin jedhaa maqaa shanee kanaan Oromoo hedduutu fannifamaa ajjeefamaa hidhamaa ture. Oromoon akka dhaaba ofii tokkotti dhaabuma baa'oo kan ati dhalchitee tokkotti si jaalata. Ati hoo jaalala Oromoon si jaalatuuf si qabu kana beeyta akkan. Anillee akkasuma jaaladhaani hin beeka kareellee hin beeka har'allee hin beeka wanni wallaaluuf maaltu jira. Galatooma ulfaadha maarree isin lamaanuu eega jaalala Oromoon isin jaalatu beeytan haasaya keessatti walitti hin daddarbattanii immooshin hin taatanii bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsattanii kanitti osoo hin tarreen galatoomii kanuma beekuu keessaniyyuu hundi keessanuu galatooma. Siifuu gastirramee nama dubbii teenya tana jiddu galatti ilaalaa loogii hin qabatu jettu gastii kanarra nama dubbii kana miyuut godhadhamaan hin deddeebisa sirkiin kee yeroo taraan keessa gabanata. Gastii kanarratti osseenee namni 7,000 kun hunduu obboleewwan kiyya abboota kiyya garummootu osseenee bakka an dogoggoretti na haa qabatu bakka miidhametti na haa dubbatu ebaluun naa galchii nama jettu ladies first yani eenyuufaa si galchu. Siifuu. Galatoomii Jeneraal Huseenii fi Boonaa Baalee. Jeneraal Hussein Boonaa Baalee tole koy. Jeneraal Hussein edaa kana menneqqatee reeba Hussein Jeneraal Ababaa darbi. Boonaa Baalee lakkoofsa tokko barreesse ati miskiina miree waan darban san hin beeytu. Jeneraal Ababaa darbi. Jeneraal Hussein. Boonaa lakkoofsa tokko barreesse miskiinummaa ofii beekee Boonaa galcha. Jeneraal Hussein. Boonaa harkisa jeneraalitti sheer godhaa yookiin itti dawwala. Edaa kana menneqqatee reeba ol bahe. Mashaallah tabaarakallah. Jeneraal hin jirtu? Eessa taree ammumaas hin turre bada. Eessa isa argareem. Jeneraal garam tare jedhana. Turkii Itoophiyaa kunillee mushkila qaba wallaahi. Jeneraal. Laalee ta'u gashi yoo Jeneraal hin jirre Abbaa Abdallaa. Amaan neetworkii buusenatti fakkaate amaan hin barbaada deebisaa warri monitara no neetworkii qabe neetworkiidha. Ne keessan kompilenkii godha membarii ta'a amana membar hununna jeneraal dhufeera okay jeneraal
Bada. Chista ababan darbitu akka arginu maal taate? Jawabaan darbitu. Maal jalqabaa ergadhee kan dhufe kana darbitee saree. Haa keessummoonni dhufaniifi amaanin deebisa amaanin. Amaanin barbaadame warri modhiitara. Mee. Okay. Keessa raabar. Eenyu bu'eere? Hin beekne malee keessa jiran. Okay. Bareeda hayyee bareeda.